What is mine is yours. No, what's mine is mine. I haven't decided. I'm all yours. Ladies and gentlemen, welcome to Our English. This is Our English with Sis. Baga nagaan gara Our English dhuftan. Har'as kutaa 102 jechoota guyyaadhaa gara guyyaatti hedduminaan fayyadamnu akka gaariitti ilaallaa jechuudha. Let's dive into it. Great. Kanan koo kanan keeti. Kanan koo kanan keeti. Jechi yoo barbaan afaan Ingiliffaatti maal jennaa? Was mine is yours. What is mine is yours. Was mine is yours. Was mine is yours. Jechuu dandeenyaa jechuudha. Maal jechaa jirraa? Kan koo kan keetii. Kan koo kan keetii jechaa jirraa jechuudha. Was mine is yours. Good. Kan kee kan kooti. Kanin kee kan kooti. Jechuu yoo barbaanne immoo what yours is mine. What is yours is mine. What yours is mine. What yours is mine. Jennaa jechuudha. Kanin kee kan kooti. Kanin kee kan kooti. Jechuu barbaanne nama tokkootiin what yours is mine. Hey chala, what yours is mine. Doori. Jechuu dandeenyaa jechuudha. Yaadayini kee kooti koomoo keetii jechuu barbaan what yours is mine. What mine is yours. Jechuu dandeenyaa jechuudha. Good, good. Inni kan biraan immoo kan koo kan kooti. Kan koo kan kooti kan kee immoo kan keeti beekaa. Inni kan koo yookiis immoo kanaaf kan fakkaatan takka takkaan jira dabarre. Good. So akka kana jechuu barbaanne immoo what mine is mine. No, don't touch it. What mine is mine and what yours is yours. Jechuu dandeenyaa jechuudha. What mine is mine. What mine is mine. What mine is mine. And what yours is yours. Don't touch it. Inni jalaati koo kooti keemmoo keeti jechuu barbaan what mine is mine. Kan koo kan kooti. What yours is yours. Kan kee kan keeti jechuu barbaanne immoo akkana jechuu ni dandeenyaa jechuudha. Great. Great. Do you have any doubt here? Okay. If you have any doubt, please don't forget to put it in the comment section. Put your doubt in the comment section. Inni kan biraan hanga ammaatti hin murteessine ani. Hanga ammaatti yookiin ammallee waa hin murteessine jechuu yoo barbaad maal jennaa? Contrai. Ammallee hin murteessine hanga ammaatti ani hin murteessine jechuu barbaad maal jennaa? I haven't decided yet. I have not decided yet. I haven't decided yet. I haven't decided yet. Jechuu dandeenyaa jechuudha. I haven't decided yet jechuun hagayyoonaa yookiin ammallee hin murteessine. Ammallee hin murteessine jechaa jirraa jechuudha. Ammallee hin murteessine jechaa jirraa jechuudha. Interesting. Hanga ammaatti nuyi hin murteessine jechuu barbaanne immoo I sana objective pronoun I sana gara weetti deebisuutiin we haven't decided yet. We haven't decided yet. Give us a little bit time. We haven't decided jechuu dandeenyaa jechuudha. Yeroo muraasa nuuf kenni ammallee hin murteessine jechuu barbaan akkana jechuu dandeenyaa jechuudha. We haven't decided yet. We haven't decided yet. Hanga ammaatti nuyi hin murteessine. Interesting. Hanga ammaatti isheen hin murteessine jechuu barbaanne immoo she hasn't, haven't kan jedhu sana singularidha waan ta'eef she yookiis immoo hin hasn't kan jedhu instead of haven't sana fayyadamuutiin she hasn't decided yet. She hasn't decided yet jechuun haga ammaatti isheen hin murteeffanne yookiis hin murteessine jechaa jirra jechuudha. She hasn't decided yet. She hasn't decided yet jechuun haga ammaatti isheen hin murteessine yookaan hin murteeffanne akka jechuuti jechuudha. Akka jechuuti jechuudha. Interesting. Sirriitti si dhaggeeffachaan jira. Sirriitti si dhagahaan jira. Sirriitti si dhaggeeffachaan jira. Jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Can right? Hey, can right?
Good. So gabaabadhumatti I'm all ears. I'm all ears jechuu dandeenya jechuudha. I am all ears. I'm all ears. Or I'm listening carefully. I'm listening carefully jechuu dandeenya jechuudha. Gabaabadhumatti expression kana fayyadamne I'm all ears jechuun ani sirriitti dhaggeeffachaa jira. Attention isii kenneen yookiis yaada koo sii kenneen si caqasaa jira, si dhaggeeffachaa jira akka jechuuti jechuudha. Gabaabadhumatti I'm all ears jechuu dandeenya. Yoo namni akkana nuun jedhe akka kana jechuu akka ta'e hubachuu ni dandeenya jechuudha. I'm all ears. Good. Inni yerootiin ni gaha. Inni yerootiin bakka kana yookiis bakka sana ni gaha ni jenna yeroo hedduu. So inni yerootiin ni gaha, yerootiin bakka sana ni qaqqaba jechuu barbaad afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? He arrives on time. He arrives on time. He arrives on time. He arrives on time. Jechuu dandeenya jechuudha. Inni yerootiin ni gaha. Yaadda hini just inni yerootiin ni gaha yookiis yerootiin ni qaqqaba bakka sana jechuu barbaad he arrives on time. He arrives on time. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Isheen jechuu barbaanne immoo she ka jedhu sana bakka hii gashuutiin she arrives on time. Isheen yerootiin ni geessi jechuudha. She arrives on time. Nuyi jechuu barbaanne hoo maal jennaa? Bakka hii sana we galchuutiin we arrive on time. We arrive on time. Jechuu dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu dandeenya jechuudha. Great. Yeroo dhumaa ishee waliin haasofte yoomidha jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne immoo jechoota akkasii actually yeroo hedduu ni fayyadamna. Yeroon dhumaa yeroon ishee waliin haasa'e yeroo akkasiiti. Yeroon dhumaa yeroon ishee faana haasa'e yookiis immoo isa faana haasa'e yeroo akkanaatiin ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin if you want to say like that maal jennaa? You can try. Good. When is the last time you spoke with her? When the last time you spoke with her? When is the last time? When is the last time you spoke with her? Yeroo dhumaaf yeroo ati ishee waliin haasofte yoom jechuu barbaad when is the last time you spoke with her jechuu dandeenya jechuudha. When is the last time you spoke with her? Good. Yeroo dhumaaf yeroo ati ishee waliin haasofte yoomi jechuu barbaad afaan Ingiliffaatiin when is the last time you spoke with her jechuu dandeenya jechuudha. Great. Yeroon dhumaa isin waliin haasoftan yoomi? Namoonni lama waa'ee dhimma ta'e irratti wal dhabanii jiru yookiis immoo erga waliin haasa'anii turan yoo ta'e yeroo dhumaaf yeroo isin waliin haasoftan yoomidha yookiis immoo waan garaagaraaf jechuudha. Akkana jechuu ni dandeenya. So afaan Ingiliffaan akkana jechuu barbaanne immoo kanuma silaa fayyadamnee saabjektii sana gara isa heerii sana gara each other waliin ka jedhu sana bakka buusuutiin when is the last time you spoke with each other jechuu dandeenya jechuudha. When is the last time you spoke with each other? When the last time you spoke with each other jechuu dandeenya jechuudha. When is the last time you spoke with each other jechuun yeroon dhumaa yeroo isin waliin haasoftan yoomi jechuudha jechuudha. Interesting. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin namni tokko yeroon dhumaaf maal waliin jettani? Yeroo dhumaaf maal waliin jettani jechuu yoo barbaanne yookiis jechuu yoo barbaaddan afaan Ingiliffaan maal akka jettan deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer under the comment section. Good. See you again. Thank you.